السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح جرجرت وفرتوتا تيجي من أكوفا كم نجاح فيا رمضان بقي سني كم برنا كم برهدو لبنو هاتاسسو بقي نقول ما إسمين جي هندي كيسنو أتمو sambusa kecil tiko toko kawat ya daerah sambusa hala kami aku jennu ulman lalla amma sitti hati gadde hati gingil chajira aci sambusa aku reka muso geduma to fi bishan tisena ani mo akalitin heddu tokko na bareedu zaidi tabitti wadu barbada nafana tura izin jedha Jiwan tulis saati kawat di dulu lafan kini amma saat waluluki dia tetu cuda nam lega kia saati kawat di dulu kopi pati nam mabut undan ditani kana fakada akite jamu na ordo hasin jet on dikesan aka liki aka namni malik beta aka nama happy Yoi akana budena kadisuutitti laafa godhe biraaddisterratti ibiddarratti xiqqoo ho'isee san booda maruudha. Sa'aatii hedduu namatti hin fudhatu waan salphaadha. Akka ta'e yaada isinillee akkasa salphaatii ta'e inshaallah godhaatii mokkoraa. Namni liqii miqiqanii yaasuu san hedduun feene kunillee karaa salphaadha. Insyaallah kan jadi ada agar waktu lihat tekasisti nafsal pada ini ada sini sini hasil tadi ya akan itu amar kita ini tinggal dua lah ikomas karena rasa tidak ya sulit untuk tahu ini info dua yang teman kalian tahu ini tidak ya karena Sani buyu Edule sini tidak lesu namni dak tapi itu kemalari dedeh hojjetu beda akanatti kamu gaheran itu gochuf dia weddu si ajaib nonu iro wali bradis ya si gagalabatte kakana gotu yettani gafi sini tahu naku ake bidde heddu se ni bradis ni kuna mala suta no ajrati dafaya mangub Irati ama juga kasih perkara asirrat zaiti itti godhe hirriga sobe dawan jakanaga dandabani tikese heddu tokko qabatu ibiddi dafee nakka waan ta'e hin qabatu sanii hin nu gargaara jedhaa namni hunduu godhaa mokkora waan ajaa'ibaati maal nutti agarsiisu jirti jettanii akkasuma ajaa'iba sirri xiqqeedhaa biraaddisti Makan itu tak udah dah. Akan ada itu dia suarati. Sudah ya. Ada yang bicara kalau kaya aku. Kaya di luar di sawan terkait ketika dapat ini amasis. Aku terakhir sawalit tiwan. Kontak aku dan dia walit tikai. Jadi risina. Akan jalan kawal itu. Aku nak udah nak elera berulit. Karena kasisti. Ilalai amma kana titikite lala il fasta umar hota enu garu harkan hedduna magwarkan dandam ya kasir rigebote akat sirrit heddu to ka pade barede na maraba Pasal pada bayi ada lala. Berarti tingkah minggu tahu dan dah. Ibidde jalakan nasu kam nagaru yo ini ibodde. Kana fakat. Aku suka di isan. Asina malala gadi isera ofisa tiyo. Dua yang nama rakisu. Tara tak ketika lebat ni yang nak rafuni festali ke sakene. Wanted tiwai jatan kopi fane
hojjechuu bichaadha. Waan baay'ee qal'aatii tokko sa'aatii baay'eellee namatti hin fudhatu. Akkanumatti itti goona booddee akka inni itti muramee nama bareedaa ta'uu ilaalla. Eegatti galabbate booddee akkana jira. Kaameraa waan qabuuf isinitti agarsiisu natti hin mijanne duubni isaallee akkana jira. Kana bareechisee isinii baasa. Kana booddee feestaala keessa guurree achi addaan murree sambuusaa kenna maruu bichaadha. Eegas booddee lixiin kun kana fakkaata hordoftoota biyya ilaala akkanatti rog-sadeetti maree ruuzaa, dinnicha, kaarotii itti faqee kara walitti hojjetaan jira jarjara waan qabuuf sa'aatiin deemee kana fakkaataa lixina hojjedhe. Hedduu tokko baay'ee nama hin cinqu. Isin mul'ata misirritti akkana fakkaata rog-sadeetti hojjedhe. Akkana bareedee bahee akkana akka qadhisee muree kafeetanii hojjechuu dandeessanii bakka sadii addaan muree hedduu tokko namaa bareedaa haala salphaadhaa akkuma nama lixii qadhisuutitti qadhifnee yommuu isaan ibiddarra bunnee sa'aatii muraasa keessatti hojjechuu dandeenya. Rog-sadeetti akkana nama maramu akkana naa bahe argitanii akkana hojjedhe isinillee inshaallah akkasiin rabbi isinii haa laaffisu. Ramadaana kan milkii nu haa taasisu. Wallee guddaadha guyyaa gara 27 nu hafe inshaallah maal fakkaata hanga guyyaa 3 kana Ramadaan rabbiin nu haa laaffisu kafaaf durallee inshaallah. Rabbi nu haa milkeessu irraa jedha akkana akkana hedduu namatti tola. Rabbiin isinii haa laaffisu. Nu hunda keenyayyuu rabbiin nu haa milkeessu warra ji'a kanarraa fayyadamu nu haa taasisu. An daqiiqaa muraasa keessatti daddafee godhee akkasi nama sa'aatii hin qabneef baay'ee waan salphaadha. Inshaallah zayitii ibiddarra kaa'ee ho'isaa jira. Ilaalla wajjuma. Amma zayitii testi godhe ilaaleera zayitiin ho'ee akkanatti maashaallah kana fakkaata kunoo. Zayitiitti hedduu waan ho'isee ibidda jala kan lafa kaa'eera. Zayitiin baay'ee na ilaa'u ilaallee kanaatiin akkana ta'e haala kana fakkaata. Oduu dafee gadi dhiisa jedhe isinirraa ture yaa'u dhiifamaa. Raayyaa isin affeereeraa gasanii akkami namni hedduun laaltamma isinitti ture. Raayyaa affeeree isaa namni hedduu waan jaalatu kanillee hedduu isa jaaladha. Affeeree isaa hedduu fedha. Saniifis isin affeeree jalqaba. Amma komantii keessan sambuusarra laallee wanti biratti ni dabalamaa. Isin jedhaa hojiima waanuma garaagaraatiin namni biisii ta'e kana salphamatti hojjetuu danda'anillee biisii ta'eetiin karaa salphaan hojjechuu yaalee akkana argadhee saniifis qoodee inshaallah dassin jedhee yaada. Waaw daqiiqaa baay'ee nama tursiisu yoo sagalee kiyyaan hedduu dhagamne soomanaa ni ho'aa dadhabee jira. Isinis dadhabdaniirra beekamaadha namni hunduun dadhaba. Amma qilleensi illee ho'utti jira. Magaalateera hedduu agartanii bahu qophaa'eera amma sa'aatiin lulluuqillee dhiyaateera. Inshaallah rabbi nu haa laaffisu rabbi nurra haa qeebalu. Amma
gaheera yoo keessaa bahu kana fakkaata. Zayitii baay'een qabu. Zayitiillee baay'een fudhatu. Waaw maashaallaadha. Addaan cabsee isin agarsiisullee famma ramadaanaa. Luqilatti qowan hin ga'iniif qalbilleen akka isin hin banne. Akkan wallaala. Maashaallah waaw baay'ee tokko bareedee magaala ta'e zayitillee baay'ee nama harkaan dhugu. Baay'ee namatti tole yaada. Inshaallah isinitti haa tolu jedha. Haga viidiyoo biraatti wal agarru. Assalaamu alaikum.